Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii fiilmii keenya har'aatiin bara 2019 mata duree Any Rich People jedhuun fiilmii jaallatamaa Indoneeziyaa bahee qabannee dhiyaanneerra. Turtii gaarii. Fiilmichi yommuu jalqabu micoon Tiikaa jedhamtu yuunivarsiitii keessatti arkitekcherii yommuu qo'attudha. Isheenis maatii hiyyeessa irraa dhufte ture. Kanaanis barattoonni sooressa ta'an itti qoosu ture. Taatee biraatiin ammoo obboleessi ishee Diikaa jedhamu ni mul'ata. Inni ammoo yuunivarsiitii keessatti tiyaatira barachaa fi fuulduratti ammoo qopheessaa fiilmii beekamaa ta'uu barbaada. Obboleewwan lamaan kun obboleessa quxisuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa baratu Doorii jedhamee waamamu ni qabu ture. Maatiin kun hiyyeessa ta'anis yeroo hundaa gammachuudhaan dabarsu. Taatee biraatiin maatiin kun nyaata tolaa argachuuf jecha gara cidhaa adeemu. Achittis irratti beekamuudhaan ni ari'amu. Gaaf tokko abbaan isaanis ni du'a. Maatiin kunis gadda guddaa keessa lixa. Kanaanis Tiikaa fi Diikaan barumsa dhaabanii hojii jalqabuudhaaf ni yaadu. Ta'us haadhi isaanii kaayyoon abbaa isaanii akka isaan baratanii iddoo guddaa gahan waan ta'eef ni dhaabsisti. Guyyaa itti aanu abukaatoon tokko hiriyaa isaa waliin mana isaanii dhufa. Achiin viidiyoo abbaan isaanii ol kaa'eef itti agarsiisa. Abbaan isaaniis akka isaan jaallatu itti himuun inni ilma sooressa Indoneeziyaa tokko akka ta'ee fi maatiin isaa of danda'anii akka jiraataniif jecha waggaa 21f akka callisee fi viidiyoo kana yommuu ilaalan garuu dhaala isaa akka fudhatan itti hima. Jalqaba maatiin kun amanuu baatanis boodarratti garuu baankii deemuun qarshii ni baasu. Achittis qarshii miiliyoona 500 baasuu akka danda'anii fi irra deebi'anis yeroo biraa baasuu akka danda'an itti himama. Achiin gara hoteela tokkoo deemuun kutaa VIP gaafatu. Kutaan sunis nama 5 akka qophaa'ee yommuu itti himamu nama tokko alaa waamanii ofitti dabaluudhaan bohaaruu jalqabu. Achiin meeshaalee mi'aa ta'an ni bitatu. Guyyaa itti aanus Doodiin sababa wayyaa isaatiin ijoollee hawwachuu jalqaba. Tiikaanis mucaa Baayoo jedhamu waliin walitti dhufuu jalqabdi. Saayikiliin isaas yommuu hojjechuu diduu mootorsaayikilii haaraa qarshii hedduudhaan ni bittiifi. Inni garuu kennaa ishee akka hin fudhannee fi wanta ittiin dhamaanee akka hin barbaanne itti hima. Maatiin kunis qarshii seeraan ala balleessuu jalqaba. Yeroo muraasa keessattis ni fixu. Achiin viidiyoo biraa abbaan isaanii ol kaa'eef ilaaluu jalqabu. Isaanis qarshii biiliyoona 15 akka qaban ni hubatu. Qarshichaanis manaa fi wantoota kana dura hin beekne bitachuu jalqabu. Yeroo tokkottis konkolaataa 3 bitatu. Ta'us isaan keessaa namni tokko illee oofuu hin danda'u ture. Achiin boodigaardii tokko ni qacaratu. Ijoollee yuunivarsiitiitti Tiikaa irratti qoosaa turan amma garuu hiriyaa ishee ta'u. Hiriyoonni ishee durii garuu jijjiirama ijoollee sanaa hin jaallanne ture. Gaaf tokkos sababa motora haaraa bitteefi turte sanaan Baayoo waliin haasawaa waan hin turreef dhiifama isa gaafatti. Innis gammaduu baatus dhiifama isheedhaaf godha. Amalli Diikaas jijjiiramaa dhufa. Qabeenya waan argateefis hiriyoonni isaa homaa akka hin dandeenye itti hima. Haadhi isaanis karaa irratti namootaaf qarshii dhangalaasuu jalqabdi. Hojii kanaanis beekamtee TV irratti ni dhiyaatti. Erga dhaalanii booda haadhi isaanii qarshii balleessituu, Tiikaan dhugduu, Diikaan ammoo qarshii isaa abdachuun tiyaatiricha dursuu barbaada. Guyyoota boodas abukaatoon sun dhufuun viidiyoo biraa itti agarsiisa. Achirrattis abbaan isaanii qarshiin dhaalan akka dhumu itti hima. Diikaanis yommuu kana tiyaatirichaaf qarshii baay'ee akka barbaadu dubbachuudhaan ni aara. Maatiin kunis yeroo dheeraa booda qarshii dhabuu jalqabu. Kunis yeroo dheeraa booda haaraa itti ta'a. Hiriyoonni Tiikaatti dhiyaachuu jalqabanis suuta suutaa biraa fagaachuu jalqabu. Hiriyoonni Diikaas isaan tuffachaa waan tureef biraa fagaatu. Hunda caalaa kan gadde garuu Doodii ture. Amala haaraa maatii isaatiin isa waliin nama irbaata nyaatu tokko ni dhaba. Guyyaa tokko Tiikaan barattoonni waa'ee cimina ishee fi maaliif piroojeektii akka hin hojjenne yommuu haasa'an ni dhageessi. Achiin hiriyaa ishee duriitti bilbiluun
amala ishee akka jijjiirrattuu fi akka haaraatti waliin hojjechuu akka danda'an itti himti. Isheenis tole jettiin. Haadhi isaaniis haalaan namoota rakkatan gargaaruu jalqabdi. Diikaanis qarshii eessaa dhufeen isaa hin beekamneen baasii tiyaatirichaa ni cufata. Haadhi isaanii iddoo namoota gargaartutti lolli ka'uudhaan ni hubamu. Tiikaanis sababa hiriyoonni ishee qoricha nama adoochu fudhataniif ni hidhamti. Diikaanis qarshii tiyaatirichaa dorgomtoota filannoo irraa waan fudhateef dorgomtoonni sun dhufuun warraaqsa na filadhaa gochuu jalqabu. Kanaanis qophichi ni jeeqama. Haala gaarii ta'een Tiikaan qorannaa fincaanii taasifameen qoricha sana irraa bilisa taatee argamti. Galgala tokkos maatiin kun sassaabamanii osoo jiranii abukaatoon sun dhufuun obboleessa abbaa isaanii kana dura waliin beekne tokko wal isaan barsiisa. Innis qabeenya obboleessa isaanii dhaaluu akka dhufe itti hima. Maatiin kunis filannoo dhaba. Qabeenyi yeroodhaaf akka ta'ee fi qisaasessuun yeroo hunda akka nama balleessu akkasumas qabeenyii fi beekamtiin gammachuu ilma namaaf akka hin kennine ni hubatu. Dhumarrattis maatiin kun jireenya isaanii duriitti deebi'uun yeroo hedduu dabarsu. Tiikaa fi Baayoonis wal fuudhuuf ni qophaa'u. Diikaanis jireenya isaa kana amanee ni fudhata. Abukaatoon sun gaaf tokko dhufuun viidiyoodhumaa abbaan isaanii ol kaa'eef itti agarsiisa. Viidiyoo sana irrattis abbaan isaanii gammachuu isaanii gaddatti waan jijjiiree fi dhufaatii obboleessa isaaf dhiifama isaan gaafata. Namtichi garuu obboleessa isaa osoo hin taane riyaa dhiyoo isaa akka ta'e itti hima. Qabeenyi isaaniis akka hin fudhatamne ni hubatu. Kanas kan godheef isaan barsiisuuf akka yaadee fi qabeenyi yommuu argamu eenyummaa isaanii jijjiiruu akka hin qabne isaanitti himuu akka barbaade ni hubachiisa. Fiilmichis asirratti goolabama.